Dargaggoon lafee dugdaati. Eeyyeen dargaggoon lafee dugdaati. Dargaggoon lafee dugdaati jechuu dur gurraan mammaaksa dhageenya. Har'a garuu qabatamaan lafa bu'ee hojiitti hiikame. Godina Jimmaa aanaa Gommaa ganda Balfoo Konchee naannoo Qofee jedhamutti dargaggoon haala kanaan of ijaaree wal ijaaree misooma biyyaa jabaa ta'e kan duraan mootummaa qofarra eegamu har'a of ijaaree haala kanaan hojjechuu irratti argama. Kunis daandii riqicha hin qabne tolchuu irratti argamu. Itti gaafatamaan koonsilii dargaggoo aanaa Gommaa Ustaaz Ishaaq Heekam dargaggoota ijaaruun abbootii ijaaruudhaan abbootii qabeenyaa alaa fi keessaa ijaaruudhaan haala kanaan akka riqichi kun ijaaramee yeroo dhihootti saffisaan tajaajila eegalee birraa dhufu kanatti namni irraa fayyadamu taasisuu irratti argama. Kun miidiyaa barakaati. Miidiyaan barakaa duniyaatiif akhiraa. Daawwadha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummata keenya gaa nuti warri asii waa walitti himnu hin qabnu bakka jirru hin beekna waan ta'eef warri miidiyaa gubbaadhaan nu argitan nu daawwattanu warri dhiiraa, warri shamaraa, warri keessaa, warri alaa, warri naannoo kanaa, warri naannoo kanarraa alaa keessaa namni heddummeessee afaan nuti dubbataa jirru kana dhaga'uu danda'u. Bakki nuti jirru bakka dhimma lubbuuti. Dhimma lubbuu yeroo jennu dildilli irratti jiramu kun riqicha mul'ata. Ganda godina Jimmaa aanaa Gommaa ganda Balfoo Konchee naannoo Qofee. Wanni inni ittiin beekamu immoo bakka hedduutti bakki kun Uursaa Abbaa Daaphee jechuudhaan beekama. Riqicha kanarratti uummata hedduutu itti miidhamee jira. Uummanni kun bara baraan akkuma mul'atu kun shabaabbanii viidiyoo darbe keessattis manguddoos argitaniitu haadholiinis akkuma kan shaamarranis akkuma kan nama hedduutu itti miidhamaara. Dhimmi jarri itti miidhaman nu hundi haadha keenya baadhannee namni ulfa baadhatee asirra ceesisaa ture. Makiinaan kanarra ba'ee seenuu hin danda'u. Gaafa irra ba'e garii keessa lixeennaan baannee ol baasaa turre. Caarraa uummata jaarraan isaa makiinaa baatu nu godhe rabbiini. Hamma nurraa jijjiirama jennee abdii uummata sagalee keenya dhaga'uu fi eega rabbiiti uummata akkanatti itti qabsaa'ee qullaasaa deemee isa kaan dhakaa mukaan falatee muka isaa mataatti baadhatee dhakaadhaan cabsee jiru kanarraa abdii qabna. Akkasuma uummanni bakka kanatti argamu kun qeerroo naannoo kanaati. Wanni keessaa hafeen jiru sagalee tokkoon waan qabnuun isinii waliin jirra, waan qabnuun qabeenya keenya irratti hin dhaabbanna, waan qabnu hundaan humna keenyaanis qabeenya keenyaanis tooftaa dandeenyuunis jabina keenyaanis ittuma jirra. Kanarratti dabalata sagalee akka nuu taatanuu fi humna baajata guddaa waan nu gaafatuuf akka nuu taatan isinii jedhanii jiru. Guyyaa baajatee hangi inni gaafatuu fi hangi baajatan barbaachisu himuudhaaf hedduu isaati. Sagantaa kanarratti immoo sagantaa yeroo xiqqaa gabaabaa keessatti walitti qabamaa akka kanarratti walitti qabannee isinitti as ba'uuf deemna inshallah. Kanaaf inshallah jarri kun egaa nama hedduu jira akka dura bu'aa dargaggoo naannoottis asuma jijjiru hundi jaraayyuu jaarmiyaa qabu. Jaris inshallah kunoo dura bu'aan dargaggoo naannoos ergaa qabu isinii hagaatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma jedhamaaru buusaa keenya kana hojjetan inni kaane alana. Ijoolleen shaamarraanis dargaggoonis abbootiinis hundi keenya iyyuu itti kaanee jirra. Akka nu gargaartanu birrii hedduu nu gaafata waan ta'eef nu gargaaraa isiniin jenna. Akka hojjannee haasameera haasaanii wanta haasamu jiru. Hundi keenya iyyuu asirratti tokko taanee akka hojjannu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota viidiyoo kana hundumti keessanuu sagaleen keenya akkuma isin bira geenna waan dandeessan nu gargaaraa isiniin jenna. Riqicha kana nuti bara baraan waggaa tokko keessa yeroo 2-3 olii kan nuti muka gufuu gurguddaa kan nuti harkifnee buufataa turre. Ammas illee kanaan dura suma dhiheenyaayyuu hanga dandeettii keenyaatiin muka harkifnee kun akkuma hanga tokko wahii wal qixxaatee jira. Yeroodhaaf malee riqichi amma akkasitti waan bareedaa wayii fakkaatee jiru kun tuma makiinaan al tokko 2-3 yeroo deemee jedhe achumaan uratee keessa buhee bishaan duuchaa miila duwwaallee caamaa baafannee bishaanumatti yeroo akkasitti ilaaltanu bishaan xiqqoo fakkaatu kana caamaa baafannee miila duwwaa ce'aa turre ceenee kaane caamaa kaa'ataa turre jechuudha. Kanaaf daawwattoonni viidiyoo kana qaamni dhimma kana laallatu hundinuu akka nu gargaartanii isiniin jenna. Jalqaba irratti miidiyaa barakaa kana galateeffachuun barbaada. Akka miidiyaatti nu hordofee rakkoo hawaasa kanaa hordofee dhufee rakkoo isaa ilaalee irra gahee rakkocha furuu dhufuunsaa guddaa galatoomu.
Yaa uummanni naannoo kanaa baay'ee riqichaan baay'ee miidhamaadha. Naannoo kana qofa osoo hin taane ganda balfa Konchee keessatti kan itti fayyadamu naannoo qofee qofa osoo hin taane uummanni kanaa gadiis uummanni naannoo Konchee yookaan Saganna fayyadamus qofees wal keessa deemee waan itti fayyadamaa jiruuf riqichi kun baay'ee hawaasa naannoo kanaa barbaachisaa. Erga bara 1980 ol riqicha kanatti fayyadamuu jalqabee mukuma buusee fayyadamaara. Amma immoo gara ammayyawaatti deemee bifa garaagaraatiin gargaarsa kadhataara waan ta'eef riqicha kana hamma danda'u miidiyaan Barakaas gargaaruu qaba. Hawaasas muka kaasuu qaba. Hawaasni naannoo kanaas dammaquu qaba. Rakkoo hedduu keessa darbeera. Rakkoon kun immoo dhala kana irratti hadhaabatu kan jedhuun hawaasni naannoo kanaaf qeerroon naannoo kanaa ka'eera. Kaka'umsa guddaa qaba. Manguddoodhaan walii galee ka'eera inni ijaarranna. Isiniin jedhaa guddaa galatoomaa. Uummata keenya akkuma mul'atu buusaan keenya yookaan ursaan keenya bishaan kun kan nam tokkos miti. Daandii gaafa jedhamu kan nam tokkoo miti. Rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waa'ee daandii gaafa dubbatan imaatatul azaa ani xariiqi shubatun min al-iimaan. Karaarraa waan nama rakkisaa tokko dabsuun damee imaanarraa tahee jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf hordoftoonni miidiyaa Barakaa sagaleen keenya koo yoo isinitti dhufe miidiyaa Barakaas peejii isaa hunda jajjabeessaa. Miidiyaan Barakaa miidiyaa uummataa hojjetu. Gaaraa goda buhee ulamaa'ii dhokatee fi masgida dhokatee fi imaama dhokatee fi rakkoo dhokate hunda kan ol baasudha. Gamanumaan haasaa keenyatti yeroo deebinu nutis akka dura bu'aa kaawunsilii dargaggoo uummata muslimaa aanaa gommaatti bakka kanatti yeroo hedduu argamneerra. Dhimmichis mataa keenya laallateera. Uummanni bakka kanaa, uummanni naannoo kanaa wanni inni ittiin beekamu nageenyaan, misoomaani, tokkummaadhaan. Qeerroo isin argaartan zaa kanatti qeerroon bakka garii rabbashuu danda'a. Dhimma waan akkanaa irratti waa hedduu dubbachuu danda'a. Qeerroon keenya qeerroo tokkummaadhaan, nageenyaan, humna isaatiin dachaafatee waan barbaade baadhatee yeroo namni qeerrummaa isaatti yookaan fedhinnaan saareef gahee waan barbaade godhee cabsee falatee itti fayyadamuu danda'utti haati koon rakkatin, abbaan koon rakkatin, ani rakkadhu jechuudhaan godaa gaara buhee boollaa dhakaa keessa bu'ee humna hedduu isaatti dhabee qoleetti muka gara hin mul'ata yoo ta'e muka gurguddaa kana baadhatee dhakaa akkanatti asiinis mul'atu wanni cabseen jiru humna namaati. Haadholiin keenya mudhii hidhatanii, abbootiin garaa hidhatanii, qeerroon keenya kun akkas dachaafatanii marxifatanii namni hundi sadarkaa kanaan gahee jira. Obboleeyyan keenya warri keessaahuu dhimmi waa hundinuu summa alladhiina yaluunahum jedhama. Waan itti dhiyoo dhiyooti waan ta'eef warri naannoo kanarraa keessaahuu itti dhiyaatan akka sagalee qabdanuun akka dandeettii qabdanuun deemsiftanii akka waan kana galmaan nuuf geessan jenna. Nama hundaan nama tooftaa nurra fayyadamuu danda'u, nama haasaa tooftaa beeku, nama tooftaa jireenyaa beeku, nama tooftaa hooggansaa beeku, dubbiin bakka kanaa dubbatamuu fi gochi bakka kanatti godhamu gocha kallattii hundaan gochi isaadhaa nageenya eeggateef misoomaa fi tokkummaa qabu waan ta'eef karaa biraatti viidiyoo fi ergaa bakka kanaa darbu fassaruu osoo hin taane dabsuu fi jijjiiruu osoo hin taane tokkummaa kanaan waan isin barbaachisu warri biyya keessaas warri biyya alaas warri qaamni mootummaas warri miti mootummaanis hundi keessan karaa nageenyaatiin akka nu wajjin dhaabbattanu isiniin jenna. Nutis karaa nageenyaatiin humna keenyaan ol kaanee hojjenna. Qeerroon akkanatti mul'atu kun qeerroo humna keenyaan, nageenya keenyaan, qabeenya keenyaan, hunnoo keenyaa fi hurkaa keenyaan hojjenna jedhee ba'ee jiru. Manguddoonis akkuma kanatti ba'ee jira. Namni keessaa hafee hin jiru waan ta'eef nageenya jaraa irratti eegaa, jajjabeessaa, aanaanis gandis waan isinirraa barbaannu karaa nageenyaatiin. Nutis karaa nagayaatiin deemuudhaaf qophiidha. Karaa nagayaatiin jirra. Jireenyi keenyaa fi misoomni keenya yeroo hunda nageenya. Nuti akka ummataatti uummanni naannoo kanaa, qeerroon naannoo kanaa abbaan waa ofiin jechuun hin ta'u. Gaafa garii yoo namni wallaale hin hima jedhan nuyi miti nama guddaan nu dura darbeetu haasaa kana jedhe waan ta'eedhaaf. Jiraataan naannoo kana keessa jiraatu yeroo hunda wanni ittiin beekamu misooma. Akka aanaatti misoomni naannoo kanarraa ba'us beekamaadha. Akka gandaa osoo hin taane akka aanaatti yeroo garii akka godinaatti beekamaadha. Misooma hojjechuun dura dursa nageenya dursa waan ta'eef
nageenya keenya eeggannee misooma keenya tolfannee misooma keenyaan isinitti baana. Isinis waan nuti isinirraa barbaannu hunda haga dandeettii keessanii waan nu gootan yoo waan ittiin nu gargaartan maallaqa harkaa dhabdan karaa nuti ittiin nu ga'a jennuun yoo tokkitti share nu gochuu ta'e yoo sagalee nama tokko biraan nu ga'u ta'e akka nu geessan isiniin jenna. Dargaggoon keenyas akka nu dhagaanus dhibbaa dhibbatti abdii qabna. Dargaggoo aanaan gommaa gandoota 41 qaba. Itti gaafatamaa gandoota 41 taanee ergi filatamne jalqaba dargaggoon gandi keenya kan dhalootaa Balfoo Konceeti. Asuma kaanee jaarmee keenya kana fakkaata. Kanarraa guutuu saasas dhiyeessina. Jara kanaanis akkuma jarri nu dhagaaranutti waan qabannee gad dhufuu teenyu jaarmiyaa keessan kanarra nu cimsaasiniin jechuu barbaanna. Baattanii cimtanii akka nu eejannu akka maqaas nutti gootanu isiniin jenna inshallah. Keessaa ijoolleen qofee sagantaa nuti qabannee gadi bu'uu teenyu miidiyaan isa kana mistirumatti nuuf qabu waan gadi fudhannee dhufuu teenyu akka abdiitti akka duree taatanii nu deemtan isinirraa abdanna. Inshallah nuti achi jiraachuu yookaan namni tokko achi jiraachuun isin fayyaata achi jira malee anaa miti waan ta'eedha. Bakka sana dhaabbachuun immoo wanni dhufaaru hundi isaa waan akka qabu jaarmii keenya akka kanarra cimee waa hunda irratti misoomnis inni kan jireenyaas inni hundinuu naamusaan deemuun barbaachisaadha. Akkasuma dabalata waan jechuu barbaadu viidiyoo fi haasaa taasisaartanuu fi karaa peejii keessan hundaatiin nageenyuma labsa. Haasaan keessan daandiidhuma eeggatee adeemu.